kaanee haa falmannu haala Oromoon irra keessa jirtu kana gootuwwan Oromoo kanneen karaa kanarratti wareegan hundi akka ilmoo galtu ka Jeneraal Taaddasaa Birruu silaa du'arraa ka'anii nu harkanii maal manuun jedhan maa akkamiin nu laalan nama ammallee gabrummaa keessa jirutti nu harkan jechuudha. Gabrummaa nuti hin beeyne namni Oromoo warraan tan ka beekuus ni sirba kan beeynes ni sirba jechuudha. Bilisummaa jee sirba jechuudha. Dimokiraatiin bal'atte jedha. Dimokiraatiin yoo ilmi Oromoo tokko yuunivarsiitii keessaa dubbiin galuuf diddee quba baase siyaasaan akka malee deemtu tuni jee yoo gaafate guutuu hidhat dabarsin jechuudha. Meelaala. Dirmadhaa yaa ilmaan Oromoo Oromiyaan gurguramaati jirti. Ha dubbiin tun feenteef hin jirtu namni kun. Ha tanan beeyne ni jira. Oromiyaan biyya abbaa hin qabne. Ha godhe eenyu? Ummata Oromooti nuyi ha godhe. Oromoon yeroo dheertuu jaarmaa cimaa tokko dhabuutu hiree hamtuu tana Oromiyaan akka mudattu godhe. Booda maqaan Oromiyaa kun dhabamee irraanfatamee hafuu danda'a. Haalli kun yoo itti fufe yoo arraan tana gideen akka buubaattan maqaan kunuu ni bada. Maqaan dhiiraa meeqaatamiin kafalamee dhufe kuni ni bada. Maqaan meeqaatam kan awwaalaa bahee wayyaaniin awwaaluudhaaf ammaan tana halkanii fi guyyaa saaqatteeti itti gurguraa jirti, itti fayyadamaa jirti. Kanaas wanni fide ummata Oromoodhaa ka abbaa Oromiyaa ta'uusaa falmachuu dide. Santu tana fide. Xumuradhatti wanni niin ilmaan Oromootiif dhaamu kaisi arraan tana biyya Arabaa keessatti deemaa jiru kuni ummanni Oromoo akka fakkii fudhatee fakkiitti fudhatee keessaa fi alatti yaada kana wal hubachiisanii wal fudhachiisanii gabroonfataa wayyaanee kana yeroon isa haasan arga yeroon isa firraa darbanii haqa keenya guututti fudhachuu dandeenyu arga yaa ilmaan Oromoo isin kanattiin isin afeera kanattiin isin yaama kanattiin isinitti jechuudha.